Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan chaanaalii Abdii Boruu. Arras barumsa ajaa'ibaatiin qabadhee nuuf egaa barumsi kun maal jechuun kasi waa hin oolamne akkamitti yookiin afaan Amaaraa yookiin afaan Oromoo mana teenyee barachuu dandeenya kajoogaa. Osoo hara barumsaa dabalu duratti warreen chaanaala kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaadhaa ammoo maatiiwwan duraanii akkuma beekamu like fi share godhuun dagatinadhaa hara barumsaa wajjin turtii gaarii. jalqaba ka aappiin isin agarsiifamu kana pilaastorraa buufatanii eegana booda eega pilaastorraa buufatan booda jechuu kunla isiniif dhufa kunla kan amma barreeffama jechuu jalatti isin tokko jiru ani gartan jeetin abdadha afaan Oromoo Amaariffa jaa eega akkanatti isinii baneen booda iddoo sarcheetu tanarratti himman tana iddoo tana hunoo iddoon qalamaatu keessatti agarsiisu jiru tana iddoo tanarratti jechuudha waan feetan amma asirratti ni barreeffatanii amma ni gaafa hunoo dhalaa jee barreessanitti agarsiisa dhalaa naaf dee jira hunoo asirratti seet jetti dhalaan dhalaa jechuun gaarii beektan seet jechuudha asirrattis jechuu ammaan tana iddoo sarcheetu tanarratti ammas iddoo sarcheetu tanarratti iddoo sarcheetu tanarratti ammas inis jechuu ni barreesse waan takkam dhiira jechuun barreessa dhiira jechuun akkuma beektan wandi jechuun ni beektan ammaas iddoo sarcheetu tanarratti gaafa hunoo iddoo tanarratti iddoo sarcheetu tanarratti wanta qabmaan tanaa abbaa jee ni barreessa abbaat ishatti abbaat ni beektan jeetan abdadhaa ammaan tanaa woomti qoona jechuun wooma isinii galuun akkaataa isaa jechuun akka inni dhugaa dubbatuuf akka inni soba dubbatu isinii ibsuun xixiqqoo isin keessaa guuree isinii dubbatu jira asirratti ammaan tana haadha jeen barreessa haadha ammayoon jeegaa yamaamaar jaa yamaamaar jechuun deema jechuudha ni beektan hiikatti hadhaa aappiin kun akka isin tolofdiin qabaa barumsi kun yoo isin tolegaa chaanala kan subscribe godhuun dagatinaadha ammoo maatiiwwan duraanii akkuma beekamu like share godhaadha hanga barumsa kanaatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.